Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota shamarran ilmaan Oromoodha. Akkam jirtan bakka jiraattanii ammas bakka jirtanitti rabbi si wajjin haa jiraatu jecha. Inshallah har'a viidiyoo takka qabaddeetiin dhufe. Innis faxaayera akkamitti akka tushaatitti foonee akka dajaynu jechuudha. Mee wajjin laalla. Faxaayera achaayib jedhama afaan Arabiffaatiin. Faxaayera foowamaa jechuudha. Baay'ee kan hin jaaladhu ani akka kootiitti jechuu hedduu jaaladha. Hedduu namatti tolas gaahwaa yookaan bunaa fi shaayii wajjin illee baay'ee namatti tola jechuudha. Kan hin ulfaanne kan immoo namallee hin miineedha. Akkasuma wantoota hedduu of keessaa qaba. Keessattuu aannaniin dalagama. Aannaniin bukeeffama jechuudha. Harceen daakun yookaan bukoon isaa akkasumas dhadhaa yoo qabaatan dhadhaa biyya Arabaa isa zibda jedhamu saniin itti dabalama. Mee wanta itti dabalameetiin hin bukaasni hima. Ani bukeessee jira sababiin hojii biizii waan ta'eef jecha isin agarsiisee bukeessuurra odoo hojjechaa jiru bukeessee bukoon kiyya bukaa'ee jira. Akkuma argaa jirtan kana bukoon sirriitti bukaa'ee jira. Xumuramee jira. Maal akka itti makee bukeesse isin ibsuu barbaada. As keessa burcuqqoo lama harceedha. Burcuqqoo lama harceedha. Aannan bishaan jechuudha. Aannan dhangala'aa burcuqqoo tokko fi biratti xiqqoo dabalata qaba. Ruubii jechuudha. Yoo bishaan aannan bishaanii dhangala'aa qabaatan burcuqqoo tokkoo fi ruubii harcee burcuqqoo lamaatitti gootanii yoo isan qabaatin immoo fal'aana nyaataa afur itti gootan harcee daakamaa jechuudha yookaan baawudara. Kabira zayitii burcuqqoo shaayii walakkaa itti godhee zibdaa yookaan dhadhaa itti goone jechuudha zayitii itti godhee achi booda fal'aana sukkaaraa tokkoo fi walakkaa kaameraadha. Fal'aana sukkaaraa tokko paaking baawudariidha. Akkasumas immoo gambiraa wanti itti dabalame yoo jiraate killeedha jechuudha. Killee habba tokko itti godhe sanbooda hin bukeesse bishaan warmii ta'e yookaan immoo bishaan qabbanas miti ho'as miti giddugala isaati jechuudha. Isaan xiqqootti dabalee bukeesse amman tana bukaa'ee jira akkuma argitan kana gara dalagaatti seena. Meega dalagaatti seenetiin isin garsiisa inshallah na wajjin tura. Bismillah. Kun bukaa'ee jira akka ajaa'ibaatti. Zayitiidhaan boonnotaa bilchaate jechuudha. Booddee kana eega bukaa'ee booda bismillah haala kanaani kukkutannee kaayannaa akka hojjechuuf nuti tolutti. Haala kanaan xixiqqeessee kutee jira. Maalifi amma gara fooyyuu deema jechuudha rabbiin fedhe. Obboleeyyan keessattuu dagadhe jechuudha. Soogidditti godhama. Feetanis sukkaaras xiqqoodhama bareedaa akka kennuu barbaadan sukkaara xiqqootti gochuu dandeettanii soogiddaani hedduu xiqqeessee itti godhe isin akka fedha keessanii takkuma daabbooti jechuu soogiddi. Amma gara itti hojjechuutti deema. Bismillah. Haala kanaan akka nama qamashaa yookaan paastaa hojjetuutti hin dhoofna. Haala kanaan egaa akkanatti onnoo godheen boodatti haala kanaan foo'aa jechuudha. Foo'aa faxaayera foo'aa jedhama. Baay'ee natti tola ana hedduu jaaladha jechuudha. Hundi keessan immoo qammaftanii argitan akka jaalattan abdii guddaa qaba. Haala kanaan hojjanne jechuudha. Haala kanaan amma heddummeesse akkuma kana dhoofna. Namni tishaa fooyyuu hin beekne hin jira Oromiyaa keessa jechuu hin danda'u. Maaliif Oromiyaan biyeroon hin beekamte waan taateef baay'inaan tishaan horiidhaan yookaan hidhamu haada jechuudha. Dubartis ta'e warroonni dhiiratis ni beekani haala saniin fooyyuu jechuudha. Kun baay'ee salphaadha.
sirriitti ramadaana hojjettanii nyaachuu qabdanii. Ramadaana boodaallee kun biyya keenyatti illee nu rakkisu elektiriika yookaan immoo kaarabaa nu gaafatu zayitiin xabbasama waan ta'eef hedduu namatti tola. Hedduu dhugaa ani baay'ee jaaladha. Isinis akka kiyyaatitti jaalattan abdii guddaa qaba jechuudha. Haala kanaan hojjannaa. Kanarra furdisuu, kanarra qal'isuu fi akkasumas dheeressuuf gabaabsuuf fedha keessanii homaa rakkoon qabu. Dheeressuus dandeettanii, gabaabsuus dandeettanii, akkasumas immoo furdisuu fi haphisuun fedha keessanii jechuudha. Hima tola mana hin badu. Garuu zayita yeroo xabbastan yookaan immoo affeeltan zayitatti ibidda xiqqeessuun dirqama. Ibidda yoo itti guddistan isin jalaa baduu danda'a jechuudha. Inshaallah wajjin ilaalla. Baay'ee salphaadha jechuudha. Baay'ee yaani yeroo illee namarraan fudhatu. Mee haganumaan ayaa budeeyyan kiyya ammaan tana zayitii ibiddara kaayetiin jira. Kanas akkanatti qopheesse isin argaa jirtan. Amma faxaayera fooyaa kana nan xabbasaa jechuu yookaan bilcheessa zayitiidhaan inshaallah na hordofaa. Zayitiin qoraatee foo'atee beeku bismillah. Qophaa jira. Haala kanaa. Haala kanaan inshaallah. Gara galchina jechuudha. Akka gara hunda itti ga'utti. Haala kanaan magaalatee jira budeeyyan kiyya. Baay'ee namatti tola. Nyaanni isaatis akkuma akkanatti namatti tolu. Nyaanni isaallee baay'ee namatti tola. Inshaallah hundi keessan hojjettanii akkana bareechistanii akka nyaattan nyaata yaani ulfaatullee namatti yoo nyaatan baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf bishaan illee isin obaasa waan ta'eef nuti wanni barbaannu baay'isnee bishaan dhuguudha. Bishaan dhuguuf immoo nyaata bishaan obaasi nyaachuunis bareedaadha. Haala kanaani dalaina jechuudha inshaallah. Namni kamiyyuu hojjechuuf salphaadha. Waa tokkollee isa rakkisu yeroo illee namarraan fudhatu akkuma salphaatti hojjanne jechuudha inshaallah. Galchina akka gara tokkoon bubatee gara tokkoon dheedhii nu jalaan taane haala kanaan gara galchina. Suuta jennee akka hin cinnetti gara galfanna. Baay'ee nyaata namatti toludha. Kana gaa riskiidha. Hawaa hundumaa fayyaa isin haa ta'u. Haala kanaan dalagaa shamarran keenyaa fakkeenyaaf qursii ganamaa yookaan immoo cireedha. Akkanatti tolchitanii shaayii wajjin yookaan buna wajjin isaa ta'u yoo nyaattan baay'ee namatti tola. Kana qofaa miti wanti nan isinii dhaamu barbaadu asirratti sukkaaraan nyaachuu jira, daa'imaan nyaachuu jira, chokolaataadhaan nyaachuu jira. Waan barbaadanii nyaachuu dandeessan jechuudha. Waan nama barbaadaniif shaayii qofaan osoo hin taane haa ta'u immoo shaayii aannaniitiin baay'ee mi'aawaadha, baay'ee bareedaadha illee jechuudha. Haala kanaani inshaallah dhiyeessine waliin deebina. Haala buleeyyan tiyyaa haala kanaan akkana fakkaata. Namni hundi akka hojjetee nyaatu abdii guddaa qaba. Kunooti haala kanaan baay'ee namatti tola jechuudha. Bismillah. Hedduu mi'aawa. Hedduu kana gayaa isin haa ta'u hundi keessan akkana dalaydanii akka nyaattan abdii guddaa qaba. Hedduu wallaahi namatti tola. An nyaata jaalladhu keessaa isa tokko jechuudha. Kun addaan illee hin ba'a. Haala kanaan baay'ee namatti tola. Kanaaf hojjettanii akka nyaattan. Kana gayaa isin ilbillee haa ta'u bunaan feetanii
shaayiidhaan feetanii aannaniin feetanii wantoota biroollee itti maitanii baay'ee namatti waan toluudha jechuudha. Hedduu namatti tola buleeyyan kiyya. Kana hojjettanii akka nyaatan. Okay? Fayyaa naataa Oromoo tiyya fayyaan faaya. Naajiraadha isin jaaladha isin kabaja rabbanaa walitti isin haa jaalatu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.